reaction isaa ta'u viidiyoo garaagaraa kan hojjetan yooma viidiyoon isaanii xiraa ta'abillee waan isaan isinitti toluu didellee akka isaan motiveet ta'anii viidiyoo bareedaa hojjetaniif waan isaan qaban haamilee ta'uu fi qabna yaa subscribe gochuudhaan yaada bareedaa laachuufiidhaan haamileen isaanii irra caalatti akka ta'e waan gaarii qabatanii dhiyoo dhufan edaa uummanni kun akkasitti accept nu godhaniiru jedhanii akka isaan ofitti deebi'anii immoo of madaalan nuti edaa akkasii waan biraas hojjechuu ni dandeenya akka isaan jedhanii hubatanitti yaada bareedaa osoo kenninee fi ijoollee Oromoo hedduu lafaa ba'ii meeqatu jira kan hojjechuu barbaadanii garuu haamileenumti isaanii cabeetoo manatti hafanii jiranii ijoollee hedduu qabna jechumaa fi jabinuma namaa dubbii namaa ni dandeessaa hojjechuu dandeessaa jechoota jedhan kanatti laachuu dadhabne kan manatti hafan ijoollee baay'eetu jira jechaadha. So ijoollee keenya haa jabeessinu aartiiwwan bifa Oromummaatiin jiran irra caalatti haa guddatanii jechumaa fi kana wanni jiru. Annaa namoonni tokko immoo sin dhuguma waliin jaallanne jaalala irratti qoosaa jirtu. Namoonni jedhan namoota baay'ee jira. Yaa nuti jaalala irratti waan qoosaa jiru hin jiru. Maaliif amma nuti itoo jaalala irratti qoosne namni maal godhaa? Boodarree jechuudha. Dhaloonni ol dhufan boodarree jechuudha. Dhaloonni ol dhufanii wanti jaalala kanaatiin namoonni fammasuu jedhanii waan akkasii godhan jiru. Yaa'u jaalalaan qalladanii minaamin jedhan jechuudha. Innaa kanaaf akka jaalalli dhugaa hin jiraanne babal'isa. Siigalee jira waan akkasii. Annaa wanta sobaa miti waan nuti gochaa jirru waanuma qabatamaadha. So wanta qabatamaa waan gochaa jirruuf nuti jaalala balleessuuf yookaan immoo namni akka jaalala akka waan ittiin waan godhan akka ittiin fammasuuf namni itti fayyadamu hin godhu. Annaa wanta jiru hundumaa immoo yaa jalqaba keenya argitaniittu uuma keenya immoo arguuf waliin turuu duwwaatti isinirraa eega. Bakka. Annaa waan hundumaa immoo qumna gara goonee isinitti agarsiisna. Waan hundumaa wanta ta'u qaba jechuudha. Annaa kana booda viidiyoo babbareedaatiin isin deebina. Yaa wanta sirreeffamu namni jireenya isaa keessatti mudaan dhabu sirreessaa deemna. Yaa keessumaa immoo namoonni baay'een support nu gochaa jirtu baay'ee galatooma. Annaa keessumaa durboota biyya alaa jiraattan Dubaay keessa namni baay'ee tokko isaan jaalladha እግዚአብሔር maaliif jechuudha. Bakka hojii isaan nuti hojjennu kanarratti baay'ee support nu godhu. Nutis durboota biyya Arabaa jiraatan dhugaa isaan qaban namoota dhugaa isaanii jalaa ukkaamame sooshaal miidiyaa irratti baasnee waan baay'ee baay'ee dhimma kana eddanni kaasee dhimma jaalalaa irratti ijoollee jaalalaan miidhaman YouTube mata duree ammatti itti yaadati kan inni jiru yaada kanallee isinuma kan kaase gaayis miiltoo jaalalaa mata duree jedhuun ijoollee jaalalaan miidhaman yeroo dhiyoo keessatti directly live irratti seenaa isaanii warra dubbatanii maybe fuulli isaanii dhokatees ta'uu danda'a dhokachuu baatus namni hedduun akka irraa baratutti realitii dhuma jiru dhugaadhuma jiru miidhamuma jaalala isaanii qaban ba'anii ofumarraan jalqaba guyyicha yaada hedduu kan inni jechuu barbaadu hedduutu jira. Yaada kanallee finnee isin biraan ga'uuf isin barsiisuuf qophiidha isiniif jechuudhumaa fi kana wanni jiru. Yaanna wantoota akkasii baasnee uummatti beeksisna maaliif keessumaa durboota gaafa taatu sagalee isheen dhagahamu siigalee miti iyyiteellee nama bira geessifachuuf badaa waan hin jedhu maaliif yeroonni baay'een namoonni afaan qabanii jiru dubbatanii moosifachuu danda'u siigalee miti annaa wanta sana approve goona sooshaal miidiyaa irratti finnee namoonni waan akkasii wantoota akkasii qabdan sooshaal miidiyaa keessatti nu haasofsiisuu dandeessu na waan hundumaan furraa annaa kana booda laayivis hanga danda'ametti yaa'u xiqqoo hojjaa waan hin qabuuf natti ulfaachuu danda'a. Amma danda'ametti galuun ayyaala annaa namoonni asumarraa iski ankus promootan godhadha sigirellooma rakkina qabu annaa namoonni Itoophiyaa keessa jirtan jechuudha. Itoophiyaa keessa jirtanii naannoo kamirrayyuu jiraadha. Tikeetti xiyyaara namoonni barbaadan yoo jiraate jechuudha. Tikeetti xiyyaara namoonni barbaadan yoo jiraate naan keessan na haasofsiisuu dandeessu. Paaspoortii peejiin isaa sin jalaa dhume, paaspoortii bade, paaspoortii diyaameeji ta'e waan akkasii namoonni waan sirreeffachuu barbaadan keessan na haasofsiisa. Innaa waan dhumaatiin wal wajjin jirra. Yaa'u kana booda nuuf sooree walumaan nu argitu yoo nu nuffuu baattan jecha. Innaa viidiyoo barsiisaa ta'e waan ariifii ta'e immoo qabannee isiniif deebina. Waanuma riilii hojjenna. By the way ijoolleen seenaa jaalala darbee irratti miidhamtan seenaa dhugaa kan qabdan warri dubbachuu barbaadan nama biraarree ni barsiisa jettaniitu warri yaaddan tiktaakii koo jalaa liinkii teelegiraamaa kaa'eera gama saniin ani seenaa koo dubbachuu nan barbaada jettanii gama teelegiraamtiin dhuftanii na dubbisuu dandeessu. Nuti immoo directly uummatatti kan dhiyeessinu laayivii irratti jechaadha. Kana galatooma.
yaanna anna subscribe nu godha yaa nu jajjabeessa na ji'a lama gidduutti 100 galuu qabna. ji'a lama gidduutti ta'e dhugaa 100 galuu qabna. 100 galuu amma torbee lama miti torbee lama miti torbee tokko akkas. torbee lama fakkaata. Asii gidduutti waan tattaani uumame hanga maqaa illee qayyaruuf jennaan ji'a booda guyyaa 60 natti laate guyyaa 60 booda qayyartamna annaa wanta iifamuuf ka'ee lubbuu horatedha. Niifamu dhiisi. Wannumti niifamu hin jiru si achi gaa'is. Annaa maalitti warri amaara guzoo wada fiitetti gara fuulduraatti jechuudha adeemsi. Yaa adeemsi gara fuulduraatti. Nu jabeessaa subscribe godha warra chaayinaalii kana hin beekne akka beekaniif sheer walii godhaanii. Siniin jechuu barbaannaa nuti hedduu sin jaallanna sin kabajna sin malee bakka akkam sin malee qurxummii bishaan keessaa ba'ee beektu du'a akkasidha nuti sin malee. Ani garuu si malee akkasidha. Ani garuu si malee akkasidha deemaa nyaatu garaa na nyaate dhuga. Amma jette mucaa kun naa taate malee neecha. Argaartu miti immoo kunuunsa itti baay'ate jettee mucaa kun naa taatu malee jaartadhe. Amma koo hojjaa dhiisee ani hundumaa soore. Bakka. Nuffitee dhufu. Ara maaliif nuffa? Nuffaarta moo haafu? Ara. Annaa kana booda hojii gaariitti isiniif deebina. Na sappoortii nu godhaa baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Thank you jennee asuma irratti viidiyoon keenya irraa kan maatiin itoo xumurame qaxxaa immoo viidiyoo bareedaatiin viidiyoo isin koomentii keessan laalle. Koomentii keessan eegna bitam. Subscribe keessan laalle. Bakka viidiyoo kanaan subscribe meeqa galuu qabna? 20,000. Yaa dhugaa waan akkasii ta'uu qaba. Viidiyoo kanaan subscribe 20,000 galuu qabna bakka chaalenjii keenya jalqaba. Kana booda nutu viidiyoo hojjennu. Yaa. Dhiisaa dubbiidhuma bakka. 20,000 bakka. Viidiyoo kanaatiin 20,000 galuu qabna. Yaa sheer godhaati. Like immoo 20,000 likes. Like 20,000. Na guddaa sin jaallanna. So akkasii uummata qashtii iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha nuuf haa ta'u. Itti sin jaallanna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u galatooma. Galatooma. Bye.